Atuma ala dhala misin jaaladannaan namni garaa namaa ulaa kana fakkaatee akka hiyyatti fayyada hiyyatti. Sin jaaladha jee tamaam jeetu wala. Fiiti yaada tamaan jaalala obbolummaatti garagalchi malee sin jaaladhattee raja'an please deebitee viidiyoo biraa akka waraabne. Jaartiin tiyya dhageessa taanaan huy jettee maraatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jirra jirtuu kabajamtoota fi hordoftoota fayyaarraan tanas nu deebi'eetiin jira. Viidiyoo isinii qabadhee dhufes tana fakkaatti viidiyoon maal jettan yoo jettan arraan tanas kunoo mucaayota isinii qabadhee dhufisan isinii qabadhee dhufee viidiyoonis mucaanis maal jaa laakiin ati garuu viidiyoo isaa takkan dhammaan tana laalee hedduu takkan gattee jechuudha. Ati garuu laakiin inni jaartii qabaatee oolee hin beekuun isin jeeni ammaan tana garuu kan jaartiin qabaa naan jee Facebook irra gallakkise jaartii qabaatus dhiisus abadan hin dhiisu jeetin taa'u jira lubbuuti jetti. Inni garuu wanni akkas duunas faraara'uu fi ati jaartii fedhus haa qabaatu jibbus haa dhiisu jaartii isaa akka hin qabne sinuman beeka inni akka isiin ni jibbitu jeeti akkas naan jee hin jibbuwan fedhu haajuu jibbus haa dhiisu. Ana badan hin dhiisu jeetin lubbuuti jeetanatti himee jira. Inni garuu wanni jaartiin qaba jee garuu gallakkisee fi naas faraara'uuf deema. Maaliif yoo jettan naas faraara'uuf deema malee jaartii qabaatatti himati beeka. Jaartii isaa akka inni hin qabnes garuu namni naa himee jira. Inni jaartii qabaatatti himti akka inni jaartii hin qabnes nan beeka. Balaayyan kiyyaa kanoo mucaan kana cina gartan kana isa kana cina gartan kana jaartii qabaatatti himti. Laakiin garuu namni tokko beekte jaalala garuu jaalalaa dammaan tan asirra na fide namni namaan beekne garuu jaalala tana maal jee akka ibsullee hin beeku yaabbileen kiyya. Inni garuu ammaan tan as faraara'uuf deema malee akka inni jaartiin qabnee abdiin qaba. Laakiin namni tokko akkana nama godhuun gaariidhaa miti. Erga nama jaalatee atuma ala dhalaadhaa misin jaaladannaan namni garaa namaa ulaa kana fakkaatee akka hiyyatti fayyada hiyyatti. Sin jaaladha jee tamaam jeetu walumaa erga argatetti silaa anuma dhufaame wallaahi hanga amma garaa hiyyatti hin dhiisu jeetin taa'u jira. Abadan bakka inni jirutti itti dhaqa. Jaalatus jibbus kiyyima jeetin abdadhee taa'u jira. Garuu noteen inni na cinaa dhaabbatu kana viidiyoo arraan tanan argee ajira gallakkiseeti. Intalti na jalatti agartan tun golchaawud yookaan Ibrahim nan jaaladhaa. Micaa kana asmarraa isaa sooshaal miidiyaa kanarraa haasa'u argeetin jaalalti irraa na qabde. Kana dhaggeeffadha kabajamtoota fi hordoftoota fayyaa waan inni jiru. Feetu na jaaladhu feetu na jibbi ana badan hin dhiisu abdiin muranne sirraa hin muraddu maaliif yoo jette feetu na jaaladhu jibbitu na dhiise. Bakka kanatti ani osoon qalbii nama cabsuu osoo hin tahin jiruuti yaafin si filadhee siif taa'u jira akka ati jaartiin qabne sinuman beekaa. Maali garuu obboleetti dhalaa wajjin dhalahine akkatti nama arrabsuu kana. Obboleessa fayyaa na arrabsuudhaa miti anaas jaalateemi. Namni nama jaalate tokko namuma jaalatu malee wanni nama arrabsaniif way jirti hin jirtu jeetin taa'u jira. Laakiin ati akkatti garuu akka ati garaa naa laaftu sinuman beekaa garuu waan namni dura kana nama arrabsaati. Haa ta'u garuu nallee arrabsitu boodarra anumaatti aanti fakkaatti. Inshaallah akka yaada fayyatti jechuudha. Akkasiiti fayyadamtoota fi hordoftoota fayyaa maal naan jaame ammaan tana jaalatus jibbus inni fiyya jeetaman taa'u jira. Laakiin gaa namni akka tokkotti waa yaadu jeetaman taa'u jira. Inshaallah ati na arrabsitu dhiiftus booddee macarrashaan kiyyuma jeetin si ta'a. Maali garuu jaartiin qabattee waan as faraaratuuf maali yoo jaartii qabaatte dhiirti si qofa taatetii miti bara. Laakiin jaalalaan murteessadha. Jaalalti tun fala gooyitati bara. Jaalala jechuun fala gooyitati. Tanumaafis maali laakiin haasuma keetii fi qabuma hankee kana irratti sirraa qabu malee biiftuu dabamteetii biti.
dhiirti miliyoona maal dhiirti miliyoona jechuudha namni waan namarraa qabamuuf qaba malee useetuma naman jaalatu ati garuu warraan kana gabbaatee hoogganaa arrabsitu maal fakkaatti simbeeka namni kan waliin beeyne wal fuudha malee wal baratee hojii dhalatu hin jiru namuu kama waliin beeyne wal bareetuma gamaa gamanaa dhufee wal fuudha malee hojii dhalatee waliin fuudhu obboleessa wayya asii galtu wanni na arrabsuuf hin jirtu jaalatta ni jibbita fiyyu feetu jaartii qabaaddu feetu dhiisii maali wanni jaartiin qaba ittiin as faraarotuuf jaalattus jibbitus fiyya jeetuman taa'u jira obboleessa wayya wanni garuu ati namattis deemtee akka feete haasottuuf hin jirtu wanni namatti deemtes akka feete haasottuuf anna biraan jirtu obboleessa wayya feetus jaalalatti qabaaddu jibbitus dhiisi gaafa ati na jaalattu hin dhabamu gaafa ati na jaalatte hin dhabamu wanni miidiyaarra deemtee maali intalti kanaa tun fokkattuun maarreen maali eessani sitti fokkadanii tun fokkona garuu nin qaba jeeti si yaadu eessani sitti fokkaddatee anii kun obboleessa laakiin nan arrabsi yoo jaalalatti qabaatte booddee sumaatu anatti fakkaatte yoo jaalalatti namni garuu ati nama jaalatu arrabsaa jedhanii nin beeka nama jaalatu arrabsaa jedhanii bagana arrabsitee siin jaa aniin tun jaalalatee tufuun miidiyaa irratti bee si faarsuu jiraati wanni na arrabstuun maali silaa siin na faarsuu qabaa'u anammaan tana deebi'ee si faarsuun zamana laafar taane malee silaa siitu na faarsa obboleessa wanni na arrabsuuf ni jirti wanni mti ati na arrabsitee mucoon tun maali xiffookkattuun maarreen jettee namatti guutuu arrabsitee na arrabsuuf hin jirtu tamaam jihaasii galtu an feetu na jaalattaa feetu na jibbitaa kiyya jeetuman taa'u jira waata kana abdii rabbiraa namni kutu jiru beeka kanaafuu kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa kanas kaa anaafis gorsaadha anallee gorsaadha obboleen kiyyoo kararrallee goree anis obboleetti dhalaa isinisuma qabdanii garuu mucaa kana yoo kagartan taate anaaf kadhaddaan isin obboleen kiyyaa akka inni miidiyaarraa na arrabsu kana silaa akka inni na arrabsu kanaan abdii nama kutadha har'umaan hojjeetu yaada garuu nama aniin tun nama abdii kutatu miti ittiin fufaa'u waan inni akkas jiru kanaaf itti fufaa'u yoo jaartii qabaate bakka isiin itti jirtu inni dhaga malee jalaanaaf hojjeetiin abadan taa'u jira maali yoo jaartii qabaate jaartii yoo namas faraaroo maaltu bidee'u jaartii fedhusaa qabaatu jibbisaa dhiisu an bakka inni jirutti itti dhaqee isa agarsiisu ta'a akkam jettan numa gartan bakka inni jirutti eessa jiraataniinis bakkuma nan jiru jiraami mumkin bakkuma nan jiru jira fedhu bakka fagoo haa jiraatu wanni nama fida telefoonaami bakka fedhee haa jiraatu isa dhiisuun ta'u abadan jeetiin taa'u jira obboleeyyan kiyyaa laakiin yoo nama jaartii qabus akkin isaan na arrabseehu osoo na arrabsuu baatee silaa na faarseehu numan fedhaa namuun faarsee na arrabseemi anis jalaanaaf jeetiin taa'u jira abadan hinafuuga anuma numan du'a malee yoo duune wajjiba duune malee jalaanaaf hojjetu jira maali garuu namni silaa waan isa jaaladhee hin qabaa wan maaliif isa jaalattes yoo jettan haasuma isaa tanaa fi xabii isaa tanan jaaladhe tanumaaf hin jaaladhe malee jaalatte ati dhiirtii miliyeena dhabeetii miti dhiira dhabeetii miti jechuudha dhiirtii miliyeena laakiin wanni inni ammaan tana sirraa ba'een arrabsee maali intalti kana maali tun maaltu na dubbadhu isin jaartii qaba gise naan jiru akkam fakkaattee isin ammaaliifin isa kana jaaladhee faarsee sin jaaladhee jaan inni jaartiin qaba jee gise naa deemu nee maal fakkaata an jaartii qabaatus dhiisuun ankiyyumaa jeetin ta'u ilmoo haa qabaatu maali ilmoo haga shaniitu haa qabaatu fedhii kudhan haa qabaatu jaaladhee mi jaalalti kala gooyi tarii kalaas erga jaaladhee inni kiyyuma jeetin taa'u jira abadan garuu mucaan kun kamana cina gartan kan obboleeyyan kiyyaa kamana cina gartanii kan na arrabsu kana wannuma inni na arrabsuu fuulirraa wallaalee laakiin namni nama arrabsuudhaa miti obboleettii dhalaa haa qabu nama arrabsu miti innillee nama qabu obboleettii dhalaadha obboleettiin dhalaa isaa sunis dhiiruma namaa jaalatti akka saditti silaanaa yaadee akkan isa jaaladhee isa barbaadee gabbuusee isa hordofee jala deemee miidiyaarraa gabbuufadhee isa hojii haase kanaan silaa ana qeebaluu qaba malee akka na arrabsuu qabu obboleeyyan kiyya namni akkamiin nama arrabsa namni obboleettii dhalaa hojii dhalatee nama arrabsuu qabu inni ammaan tana wanni jaartiin qabaa maalii asirraa maal narraa barbaadda jee na arrabsuuf
wannumti nan arrabsuuf hin jirtu. Jaalala jechuun falagooyita tebbuleeyyan kiyya. Isa kana garuu ati inshaallah ananuu fedhu haan arrabsuu jibbusaayisu abadan hin dhiisu jeetin abdii muraddeetin jira. Waan abdii muratan wayii dhabanii hin dhaban. Abdii muraddeetin jira. Rabbiin bakkaan haa ga'u isiniin jee obboleeyyan kiyya. Isa kana mee anaafis rabbi kadhadhaadha. Isaaf rabbi kadhaamee akka inni kun naa qajeelu. Garuu ati inshaallah jaartiin qaba jechuun jaartii haa qabaatu. Jaartii isaatis ammoo walii garree. Dhalaadhaa minutu. Isii wajjin waliin hin gala. Dhalaadhaa isiinis anis dhala. Maaliif bileetii yoo hoggattaa isa kanan jaaladhe. Beeku anoo dhoo achumatti yookaan akka feetana gooti malee gaa jalaanaaf hojjetan abdii muraddee jira. Abdii gaara biraa namni muratu jiru tanumaa fi har'aan tanan qabadhee isin dhufe gaabbileeyyan kiyyaa. Nallee koommantillee na arrabsinaadha. Na jajjabeessaan isin jabbileeyyan kiyyaa. Gaa nama na arrabsee maal na godhu kanallee hedduu waan jaaladhu obboleeyyan kiyya gaa. Ana na arrabsinaa anuma gorsaan isin jaa. Kanaafuu gaa mucaan kun mee har'aan tana waan akka inni na arrabse kanaan kanuma isiniif baafatu dhufee maalirraa na arrabsee aniin tun obboleetti dhalaatii wanti asirraa na fidee jaalalti falagooyitati. Inni garuu akka silaa isaan na jaalatee ganna buufatu qaba malee ammaan tana hogganan jaalalee gabbifata animaaf dhufa malee wanti jaartiin qaba maal jee na arrabsuuf takkallee hin jirtu jeetii yaada. Garuu har'aan tanaan haasallee hedduu hin danda'u maaliif yoo jettan hedduu yaaladheetin akka isa harkadhuuf jecha raqama isallee hedduu dhabee yaanii raqama isaatis dhabee miidiyaa irratti argadhe jechuu akka tasaa miidiyaa irratti akka argadhu raqama isaa dhabee miidiyaa kanaan meeyyoo yuutuuba kanarratti beeyee yuutuuba irratti ol ba'e jechuudha isumaaf jecha harka kaa yuutuuba irratti kisa ol ba'u amma hogga viidiyooti jalaalu maali jaalatti maali jee harakaata maaltu godhu viidiyoo jaalalaani harakaata godha. Laafiyyaa obboleeyyan kiyyaa harakaata atis obboleeyyitti dhalaa ni qabda wanni itti harakaata gootu hin jirtu yoo jettan juuni dandeessan obboleeyyan kiyya. Laakiin namni obboleeyyitti dhalaa qabu akkanallee garaan jabaatu itti fakkaate namni garaa jabaatu illee fayrii miti. Obboleeyyan kiyyaa warreen dhiira taatanis akkasii garaa namatti hin jabaatina. Dubartiin takka gisee isin jaalatte ufumaa fayyamuudha malee wayini erga isinuu jaalalaaf isinii dhufte numa jaalachuudha. Maaltu karaa daba deemuu fidee karuma murtiitu yoo jaalattan isin wayyanatti fakkaata garuu jaalala garuu akkuma ammaan tanaan qabu tana jaalalti akkuma nama qabaadde baafadde kana namni garuu dhalaan takka ni qaanfatti jaalamu tanaa baafatu hin dandeenye ni sodaan maaliif yoo jettee yoo dhiirti tun jaalala kana guddiftee nu baaste malee hin dandeenyu ni qaanfannaa. Laakiin baafannee khalaas ta'a. Haga yoo dhoffanna jaalala garaa keessatti onneen teenya akkam nu taati yoo dhofannee jettee. Har'aan kana baafannee jira. Rabbiin gaa isa kana inshaallah hin dhabu jeetin taa'u jira. Obboleeyyan kiyyaa isuma kana hin dhabu jeetin taa'u jira gaa har'aan kana jaalaluma asirra na baaftee miidiyaa kanarraa na haasasiifte tana isumaa hin dhabu rabbiin gaa maalumaaf taa'u rabbiin inshaallah yoo nama wal jaalate walitti fiduu baate wal jaalatu yoo walitti fide rabbiin gaa inshaallah nama danda'a. Laakiin garuu namni tokko garallee walitti hin jabaatu namni garaa walitti jabaatu illee laaftuudhaanti garuu har'aan tana wallaahi numa naasa malee wama haasa'u illee beeku ni naare jechuudha. Duraan gammachuun kaleessa viidiyoo maree gammadee jechuudha. Maali har'a mucumtu guyyaa haala har'aan tana waan bareedduu na qabatee dhufa jeetti. Oggowaan arrabaan akkasin naa dhufu maal fakkaatti neemee miidiyaa guddaa kanarraa hoggana haasa'u. Tanan jaaladha takkanaa tanan jaaladha hogga ceena haasa'u. Anuu garaa kiyyatti ni naara jechuudha. Yoo namni na beekuu na argee maali intalti ni maraatteetu kan nama giddiin jaalachiiftu naan jaallanni. Laakiin anammoo wanni asirra na fidee jaalala jechuudha. Jaalalti kana gootati na fidde gaa akka na fiddettu. Laakiin inni akkasi garaa namatti jabaatee na arrabsee wanni na arrabsuuf hin jirtu. Maali wanni nama arrabsaniif aniin tunuu dhalaame jaaladde akka jaaladdetti maaltu arraba fidee arraba wanni fidee hin jirtu jeetii yaada. Anuu jaaladdeetu dhalaa aniin ta dhalaa tunuu silaa isaan na barbaada malee anaaf barbaadee mee erga na barbaadetti anumaa dhufuudha. Maaltu miidiyaa guddaa kanarraa nama guututti na lallabuu maaltu fidee laakiin ayyoo inni na arrabses hin arrabsu maaliif yoo jettanii jaalala isaatiif jecha
waan jaaladhuuf jecha. Osoon jaaladhuu baaddee asirrattuu ba'ee hin dubbatu. Garuu jaalatti waan nama goone hin qabdu. Tanumaaf irraan kana asirra ba'ee isa kanallee ana osoo namnillee nama arrabsullee hin fedhu. Maaliif hojjettanii nama jaalattu akka nama arrabsullee hin fedhu. Anis arrabsuu hin fedhu. Maaliif inni haan arrabsu booda akkamtu dhufa anaatu isa jibbuuta. Gafuun amma akkam hin turtu. Ta dur nu turtii ammaa hin turtu jedhanii inni garuu yoo arrabsallee jira kun qabdu an min arrabsa jee lubbuuti jettu hiyyaatu. Inni haasii na jibbituuf akkas godhata hin jibbu abadan hin jibbu. Fedhuu inni haana jibbu an hin jibbu abdii hin muratu. Inni garuu akka isii na jibbitu miidiyaarraa maal jedhanii hin jibbu jeetin taa'u jira garaa fi keessatti hin arrabsus. Maaliif nama jaalattee onnee keessa seente tokko innis hin jibbitu. Hin arrabsitus akkam jettee arrabsita. Anamma nama arrabsuu namni maal jedha arrabsa maaliin talalaa jaalattee maal jee isa arrabsan miidiyaarra. Maaliif hootte nama isa arrabsu kanaawu an hedduu hin danda'u jechuudha. Laakiin inni kun haamanaaf taa'u fayyumaa inshaallah fayyuma jeetin taa'u jira. Fayyuma abdii hin muru garuu akka inni arrabsu kana obboleeyyan kiyya kun dhageessanii arraba inni arrabsu kana numa dhaga'u jirtan cinatti. Laakiin namni kan nama arrabsuun wala waan bareedaadhaan itti jeetii yaaduu jira gaa'ee. Namni obboleetti dhalaa jira xiqqatti illee nama arrabsu. Inni garuu badii guddoo qabaa. Adiyan itti sinaara. Uummata akka itti naaru maafan itti aara jechuudha. Nama si arrabsu tokko itti naareen itti gammadda malee. Laakiin booda isumaatu qaana'u ta'a. Gaafa inni na kadhatus nima garta. Garuu na kadhannaanis isuman qeebala maaliif hojjettan waan jaalatti onnee biyya keessaa hin baaneef jechuudha. Hin baatu waan hin baaneef tanumaaf malee obboleeyyan kiyya. Adaan tana gaa viidiyoon qabadhee dhufes tana fakkaatti. Kanoogaa wanni na aarsee asirran na baase tana obboleeyyan kiyya. Namni usee miidiyaa kanarrattis ba'ee hin lallabu waan jaalatti asirra sifitti. Maaliif hojjette namni tilifoonas waliif baafatuu hin danda'u. Waliin baafatuu hin danda'u ilaalla jechuudha. Laakiin yoo inni sii beeke atis beeyte fi isaan lachuu walii beekanii walii gamana beeyte akkasitti taati. Jaalatti wal gamaa gamana bareetti obboleeyyan kiyya. Laakiin inni yoo na arrabses numan qabadha. Maaliif hojjettu waan jaaladhuuf jecha qaba. Nama jaalatu tokko irraa nama rattaa osoo si arrabsuu dhiisee dhoqqee sirraa sillaaqee wani jibbita. Jaalala jechuudha jaalalti falawoota obboleeyyan kiyya. Kanaafuu gaarraan tana aaran qabas akka kalee gammachuun isinii dhufe sanii miti arra hedduu takkan gaddee maaliif hojjettan kanaan na gaddisiise jechuudha. Arra bakkanaa kana namni akkatti nama arrabsu garuu arraan tana gaa wanni inni na arrabseef laakiin jaartii qaba. Maali jaartii yoo qabaate saadi an jaartii fi kanaa fi miti garuu jaalalumaan na fideen isin jaarraan tana obboleeyyan kiyya. Viidiyoon irra qabadhes tana fakkaatti. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Isin